السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. akkam jirtu ijoollee teenya har'aan tana akka kamiin viidiyoo keenya yuutuubii keenya irratti upload godhuu akkaataa itti dandeenyu irraa ilaalla. Karaa salphaa ta'eedha. Daqiiqaa muraasa keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Ishiin hordofaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti ilaaluu dandeenya. Wantoota gaafii isinitti ta'an ammoo gara koomentiitiin na gaafachuu dandeessu. Akkasumas telegiraam adreesii illee isiniif hin kaa'a. Gara diskiripshinii irraan isiniif kaa'a. Achi keessaa kontaaktii na godhuu dandeessu jechuudha. Akkamitti faayila upload godhuu akka dandeenyu yookiin viidiyoo hojjenne akka kamiin chaanaala keenya irratti upload godhuu akka dandeenyu karaa salphaa ilaalla. yuutuubii keessan ni seentu. Erga yuutuubii keessan seentanii yuutuubii keessan asirratti gara qarqara kanarratti imeejii kan qabu chaanaalli keessan ni jira. Yoo chaanaala keessan ta'ee hin jiraanne imeelii keessan imeelii ittiin chaanaalicha banatan sanarratti ni deebistu. Imeelii chaanaal ittiin banatan sanarratti gaafa deebistan dhuftanii yuur chaanaal kajoo kana ni seentu. Yuur chaanaal kajoo kana seentanii pilaasii kana ni filattu. Erga pilaasii filattan upload viidiyoo kan jiru jira. Upload viidiyoo ni seentanii. Upload viidiyoo erga seentan faayilii kee access godhii siin ja'a. Faayiliin kee eessa jira access godhii siin ja'a. Faayilii keessan asii gara faayiliitti fudhata. Ishii ammaaf gara faayiliititti ishii faayila kiyya keessaa viidiyoon hin qopheeffadhee jiru ishii kana haa jennu. Viidiyoon qopheeffadhee jiru san ishii kana yoo taate viidiyoo kiyya sana filadheen viidiyoon qopheesse sana fileen next godha. Yeroo next godhe taayitilii wanticha kanaa maalii ja'a. Type to mention a channel ja'a. Asirratti maal dabartaa viidiyoon kun amma akka kamitti viidiyoo upload godhaniidha. Mata duree jiru yoo kennineef akka kamiin yuutuubii irratti viidiyoo upload godhuun danda'ama jennee haa kenninu. Akka kamitti viidiyoo upload godhuun danda'ama jennee kenninu. Silkuma keessan fayyadamtaniiti kan godhuu dandeessanii. yuutuubii silkii keessan irra jiru gara kiroomiitiin gara koompitara fayyadamaniitis sana isinitti fufa. Isa biraatti jira asitti yoo ilaaltan add description ja'a. Asirratti descriptionii kanarratti wantoota bal'aa barreessuu dandeessan. Maal barreessuu dandeessanii? Telegiraam chaanaalii barreessuu dandeessu. Telegiraam adreesii keessan barreessuu dandeessu. Akkasumaan ammas liinkiilee garaagaraa kanneen kanaan wal qabatan fakkeenyaaf namni biraa share naa godhii viidiyoo keetii irratti description irra naa kaa'e yoo jee liinkii yuutuubii isa sanaa asiin kaa'uu dandeessu. Akkuma sanatti ammas email adreesii keessan kanneen ittiin kontaaktii isin godhuu danda'an kaa'uu dandeessu. Bal'ina waa'ee viidiyoo upload amma gooteerraa waa'ee viidichaa barreessuu dandeessaa. Akkuma sanatti wantoota garaagaraa asirra barreessitu jechuudha. Bifa kanaan barreessitanii erga barreessitanii maal goote visibiliitii keessan visibiliitiin public ta'ee haa taa'u jechuudha. Public godhamuu qaba. Schedule godhuu ni dandeessan. Schedule inni jennu isa amma post yoo goote boru sa'aatii kanaafaadha mul'ata. Akka sanatti hin mul'anne taayimii jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf guyyaan irraa 19 sa'aatiin irratti viidiyoon kun akka mul'atu barbaadu sa'a meeqa yoo jee sa'aatii 6 PM irratti yoo godhe amma sa'aatii 5 sana booda sa'aatii takka booda qilleensa irra mul'achuu danda'a jechuudha. Public ta'e sana erga kana gootan booda schedule erga gootan booda audience keessan maal gootu inni kun yes yoo jetteen maalidha? It is made for kids. Inni kun daa'immaniif kanneen wantoota akka daa'imman akka taphachiisan waan garaagaraa waan akkanaati. Inni kun ammoo kafaltii baay'een qabu. Daa'imman umrii 18 ol warreen ta'aniif akka mul'atu. Yoo barbaadde no it is not made for kid kaja'u goota. Age restriction qaba jechuudha wantichi. Yoo yes jette viidiyoon kun daa'immaniif ta'a. Kafaltii xiqqaa si kaffalama. No yoo jette immoo
kafaltii bareedaa ta'e sii kaffalama jechuudha. Maaliif daawwattoonni kee daawwattoota umuriin isaaniitis waggaa 18 ol ta'anidha. Age illee restrict asitti mallattoo kana xuyne age restriction advanced kan jiru kana xuyne age restrict godhuun barbaada. Namoonni waan kana laalan ammoo umurii 18 ol qofa haa ta'anii yoo jette isa yes jiru kana goota. Hundi namaatu haa laalu kan jiru yoo taate no isa jiru kana laalta. Age restriction hin qabu itti irratti hin godhu akkuma fedhetti abbaan barbaade haa laalu kan jiru ni goota jechuudha. Sana booda gad dabartee location filuu maal isin barbaachisu upload jettu. Upload jettu amma maal naan jira sa'aatii nan filadha kun wal hingitu yeroo dabarteedha. Sanaafu akkam goona sa'aatii biraa filachuu dandeenya. Sa'a biraa guyyaa 20 haa jiru boru sa'aatuma 6 akkana haa jiru. Sana booda yoon upload jee upload naa godha faayilii kana. Laala asirratti library kan jiru irratti faayilii kana upload godhaa jira jechuudha. Upload godhaa jira faayilii kana. Upload percentii meeqarra jira? Percentii 3 maal jee jira. Animmaaf viidiyoo kana upload godhuu waan hin barbaanneef ammaaf delete haa godhu. Akka kanaan maal godhuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshina YouTube fayyadamtanii silkuma keessan irratti akkaataa kanaan upload godhuu dandeessu jechuudha. Karaa Chromeitiin isinitti argisiisu. Karaa Chromeitiin isinitti argisiisu. Asumaan nu hordofaan isiniin jaa. Karaa Chromii silkii kiyya irratti karaa Chromii seennee ilaallu. Karaa Chromeitiin baay'ee salphaadha. Asirratti YouTube jettanii barreessuu dandeessu. YouTube jettanii barreessuu dandeessu. YouTube jee barreessee ishi search haa godhu. YouTubein kana na dhufeera nu search haa jiru. Innis gara YouTubein na deebisaa jira. Gara YouTubein akka na deebisu osoo hin taane asuma irratti YouTube banuu barbaadamuun maali jennaan Chrome irraa ni fayyadamuudha deemaa jira waan ta'eef karuma Chrome irraa naa fayyadamu. Ani home wanni irraa Chrome irraa home Chrome irraa waan qabuuf asuma irra banuu qabdan akka karaa appilikeeshinaat akka isin furanne dhoorku wanni isin irra jiraatu. Sana booda maal haa godhu mallattoo sadeen tana tuqee desktop site ka jiru kana right haa godhu. Akka nama kompiitara irra taa'ee fayyadamaa jiru isiniif godha jechuudha. Akka kana gaafa isa desktop site gaafa jettan akka nama kompiitara irra taa'ee fayyadamaa jiruuti jechuudha. Sana booda maal gootu asirratti mallattoo BF chaanaala keessanii isinitti argisiisa. Emailii keessanii isinitti argisiisa. Emailuma keessan irra jira yoo ta'e your chaanaalii filattu. Yoo emailuma keessan sana emailii ittiin chaanaala sana qabdan yoo hin taane emailicha sana login gootu jechuudha bakka kanatti. Amma asumaan login ta'ee waan jiruuf sanumarra waan jiruuf gara your channel ka jiru kana filadhu. Your channel ka jiru filadheen jira. Akka kanaan naa fida jechuudha. Yeroo akka kanaan naa fide sagalee viidiyoo irra jiru. Akka kanaan naa fide akka kamittiin upload godhaa plus kan jettu as gubbaa kanarra jirti nu. Isii kana gaafan tokko maal naa fida upload video fida. Upload video kana filadha. Inni kun amma gara kamiin na fudhata akkuma reefu appilikeeshina yeroo fayyadamnu gara faayila keenyaan nu fudhate amma gara faayilaa viidiyoo nan qopheessee jiru sanaatitti na fudhata jechuudha. Sana booda dhaqeen viidiyoo sana filadhee descriptionii reefu kanneen sana irra deebinee karaa kanaan kanneen. Ammas maal na fudhateera select file naan jeera. Gara select file gaafan jiru eessa na fudhata faayilii kiyyaatti na fudhata. Faayilii kiyya keessaa viidiyoo bakka itti save godhee jiru sana as keessatti yoo gaalaarii yoo ta'es bakka kaattan isiniitu beeka isaa bakka kana kaattanii maal haa godhu viidiyoon amma viidiyoo kana isa kana haa filadhu viidiyoo kana haa filadhu isinumatti argisiisuuf viidiyoon kun amma upload taa jira ofsaadha gara descriptionii amma akka kanaan nuuf fideera maal godhu jechaa jira asirratti new comedy afaan oromoo ka jiru isaan an awutomaatikaalii irra kaa'edha. Maal inni taayitiliidha. Taayitilii maaliiti? Taayitilii viidiyoo amma baastanii harreef uffannaa turre sana jechuudha. Inni kun amma mee mata duree akkamitti upload godhuun danda'ama jennee kanneen nuufi danda'ama mata duree jiru kanneen nuufi akkuma harreef isiniin jee description isa jiru kanarratti wanta baay'ee barreessuu dandeenya. Maal barreessuu dandeenya? Telegram adreesii ammallee linkoota garaagaraa linkiilee garaagaraa Telegram adreesii keessan
akkasumatti immaas iimeelii ittiin isin qunnamuu danda'an kanneen akkuma reefu jennu ni barreessuu dandeessu. Isa booda maal filattu isirratti upload thumbnail kaja'u jira. Inni kun yoom isinii banama yoo yuutuubii keessan sana lakkoofsa bilbilaa keessaniin verify erga gootan booda isa kana godhuu dandeessan. Warreen jalqaba akkuma eegaltaniin isa upload thumbnail kaja'u kana godhuu hin dandeessan. Thumbnailiin yoo silkii bilbila keessaniin maal gootanidha, bilbila keessaniin verify erga gootan booda isin dhufuu danda'a. Inni kun maaliif isin barbaachisu kaja'u gaafa yuutuubii keessan seenee namni sarchi godhe yookiin akkuma kanaan yuutuubii irratti yoo mul'atu fuulli jalqaba mul'atu san imeejii wayii fakkeenyaaf imeejii bareedduu wayii wanta kiyya sana ibsitu viidiyoo kiyya sana ibsitu akkattiin isa kan akkanaa kaa'uu danda'a. Inni kun baay'ee nama barbaachisa. Maaliif jennaan namoonni daawwatan waan kana ilaalanii maalii jedhanii irratti tokko viidiyoo kee sana boodaan ka jiruuf inni kun murteessaadha. Wanta kana sirriitti irratti hojjechuu barbaachisa. Iddiitii cimaadhaa fi ammallee maal isin barbaachisa? Nama Photoshop baay'ee danda'u isin barbaachisa. Ofii keessanii Photoshop iddiit godhuu dandeessan yoo ta'es irratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Kana booda maal gootanii playlist nu dandeessan. Maal jalatti playlist chaanaala keessanii irraa qabaattan playlist jechuun bakka tokkotti gruupii gootee kan ittiin keessu keessatti isa inni amma upload godhu kun kana keessa taarama deemu kan jiru ta'e tokko isa click gootee jechuun kana keessa ammas maal age restriction akka reef nan isiniin jee daa'immanii fi miti kan jiru noo kan jiru goona age restriction illee irraa oftu noo kan jiru gootu next kajoo kana tuytu jechuun sana booda next gaafa tuytan ammallee next jettu isa kana default madiistu ammallee next jettu gaafa next jettan maal godhaa jira jechuudha schedule visibility isin gaafata public irra gootu public isa jiru select ta'ee jira amma schedule godhuun barbaada yoo ta'e scheduling godha yoo schedule godhuun barbaadne dhiisuu hin danda'a schedule godhee yoo maajooni guyyaa boru sa'aatii kanaatti post haa ta'u yoo injee akkamiin godha niin filadha jechuudha sa'aatii kana filachuu hin danda'a sa'a kana akkana godheen select godhee guyyaan guyyaa boruu haa ta'u sa'aatima kanarra haa ta'u injaani sana booda maaliin godhuu danda'a nexting scheduling kun maal ta'eera schedule ta'eera nexting jaa jechuudha next yeroo scheduling godha gaafa schedule godha wantichi kun upload amma upload ta'aa jira uploading kun percentage uploading jee percentage dhibba gaafa percentage dhibba viidiyoo upload gootanii jirtu jechuudha akka kanaan upload godhuu dandeessu galatoomaa chaanaala keenyaaf warri haaraa taatan akka chaanaala keenya subscribe godhuun miseensa taatan isiniin jenna akkasumatti illee chaanaala keenyaafis miseensa taatanii namoota biraatiif illee akka advertise gootanii akka irratti hirmaatan gootan isiniin jenna galatoomaa isiniin jechuun barbaada.